Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota TV qubee. Kun qubee poodkaastiidha. Yeroo hundumaa wiixata sa'aatii kanatti isiniif dhiyaata. Har'a immoo dhimma safuun maali? Safuun jira? Safuun moo badeera? Eessatti badee? Eessatti jallate? Dhimma safuu irratti waliin mari'achuuf as cina kootti namoota lama qabadeen isinii dhiyaadheera. Isaan keessaa gaa Hayyuu Duree Adaanee Dirribaa fi Jabeessaa Tarreessaati. Kabajamtoota daawwattoota qubee TV. Mana keessan teessanii kan qophii kana daawwachaa jirtan dhimma safuu irratti nu waliin mari'attanii nu waliin gara safuun jira safuun hin jiru eessatti cabe eessatti bade maal gochuu qabna isa jedhu irratti mari'annaa. Egaa isinirraa ka'uu wayya fakkaata akka umuriitti fi dhimma safuu kana wal qabatees namoonni umuriin nu caalanii Hayyuu Dureedha isinii waan baay'ee argitaniittu safuun maali mee isiniif? Hayyee qubee jalaneeshii yeroo ammaa isin jaarraa 21 irratti kan argamtan kun galatooma kana sagantaa kana dhiyaate uummata keenya akka baratuu fi akka dhaga'u taasisuu keessaniif galatoomaan jedha. Safuu jechuun egaa Oromoo keessatti kan ittiin beekamu tokkoffaanuu safuu qabaachuu isaati. Haa ta'uutii Oromoon akka safuu isaanillee hin jiraanne godhamee jira. Bakka jirus hin jira. Bakka sirumayyuu safuun baddee eenyummaan isaa akka wallaalamu kan ta'etu jira. Kanaaf safuun bakka hunda baay'ee fagaattee nama keenya irraa hin jirti. Otoo safuun jiraatee namni keenya waan yaaddoo adda addaa keessaa, dararama adda addaa keessaa, kabaja dhabiisa adda addaa keessaa hin galu ture. Safuun dhabuun nagaas booresseera. Safuun dhabuu waan baay'ee nu dhabsiiseera. Baay'ee nu dhabsiiseera. Safuu jechuun gaafa natti fakkaatu safeeffannaa jechuudha miti? Eeyyee akkasuma gaafuma dhaloota keetiin naa kaatoo manumaan naa jalqabdu abbaan ofii haati ofii nama barsiisan isaan akkana ta'e kana miti nuti durinnaa xixiqqoo keenya egaa abbootiin keenya nu barsiisu halkan nu barsiisu namoota guddaa akkatti kabaja kenninuu fi hiriyoota keenyaallee akkatti kabaja wal simannu kanatu jira. Har'a kun hin jiru. Safeeffannaan hin jiru jechuudha. Dur namni uumaa isaatiin safeeffata, maatii isaan safeeffata, aadaa isaa duudhaa isaan safeeffata. Hin jiru. Jabasiif safuu maalidha? Safuu jechuun ganamumaa maatii keessaa kan ka'udha. Anaaf jechuudha safuun. Safuun aadaa Oromoo keessatti abbaa kabajuuf, haadha kabajuuf, ollaa ofii kabajurraa dhufa. Amma yeroo ammaa safuun eessatti cabee eessa jira yoo jennee ilaalle garuu safuun jalqabuma maatii keessaa ka'anaaf. Maatii keessaa namni safuu abbaa fi haadha isaatii qabu mana barumsaatti illee bakka deemutti illee daandii irratti illee nama wajjin jiraatu sanaaf safuu kennuufii danda'a. Kanaaf anaaf safuun akkamittiin ilaalaa safuun maatii keessaa kan inni ka'u jedhee yaada. Tole amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee safuun hin jiru gaafan kana jedhu afaan guutee jedhu Oromoon safuu beeka safuu qaba. Oromoon safuu inni qabuuf safuu inni beeku sana gatii dhabsiisu yookaan gadi cabsuuf otoo hin taane iddoo baay'eetti safuun iddoo inni itti gadi bu'ee hamma hin jiru jedhamutti nama geessutti ga'eera. Iddoo baay'eetti yeroo baay'ee aadaa Oromoo keessatti akka amma keessan beekuu baadillee siif marga namni tokko jedheennaan yookaan siif marga moo marga waan akkasii yoon dogoggore na of galchitu na tureessu akkasidha sana booda safuun hin jiru jedhama jechuun waan barbaade haasee qoosuus danda'a. Isa iddoo barbaachisaa ta'etti. Har'a garuu siif marga jedheetu qoosaa jiramoo siif marga jedhee safuu cabsaa jiramoo mee maalidha mee amma akkamittiin cabaara safuun kun badaa? Haadha nagaafattaa dhagaan isaanis kan marraa fudhatanii maali jechuun amma kunoo doorii kiyyaa kunoo asii dubbatee jira. Sirna doorii keessa jedhanii safuu maatirraa ka'a jalqabumsa. Maatirraa ka'a hollaarraa ka'a sanaan booda daanduma deemtu irratti illee safuun jira. Amma daandii gubbaannaa deemtu namoonni gurguddaan dhufan nama gurguddaa sana bira hin darban dur. Nooruu jedhanii nama gurguddaa sana dabarsu. Achi daandiirraalee fiiganii dhufanii nama guddaa nooruu jedhu duratti. Haadha kunillee hin jiru. Amma ittiin sii dhufaa daandii kana qabatee deemuu qaba. Maaliifin tartiiba kana haadha gaani. Amma cidhaaf yoo sargiin tokkollee cidhaaf deemu ta'e dhaabbatanii teeganii of kalaa jedhanii margatti kennanii darba. Nama immoo du'ee immoo awwaalchaa deemanillee innaa itti dhufan dhaabbatanii akka boqonnaa sanarra akka ga'u gad jedhanii boqonnaa gaarii Waaqayyoon boolla kee daadhiin haa guutu jedhanii dabarsu. Hinnarraa calliseeti kutee bira darba. Farda yaabbatee yoo deemu karaa wallee walitti dhufu ta'e
fardarraa bu'eet nama dadhabee yaabbachiisee amma silaa deemu sanatti amma karaa sanatti farda yaabbachiisa. Wanti fe'aa dhufu. Dubartii lafa deemsisu Oromoon kun safuudha. Aadaadha jechaadha kan. Amma galatoomii kana dubbachuu keetiif durii waan ceera qabu abbaa ofii hangafa bira taa'anii dubbatanii. Maaliif bira taa'anii dubbatanii dhoksaadhaan yoollee fuudhallee barbaade ta'e yoollee waan tokko barbaade ta'e abbaatti himu hin dhoksaata. Yookaan maal godhaa obboleessa hangafatti wayii dubbata yookaan obboleettii hangafatti hima. Obboleettiin hangafti haadhatti himti. Sanaan booda haati immoo ilmoo ishii waan hin qaanofneef hin gaafatti. Hin gaafatti sana akkasitti ceera sana itti himaa abbaatti himti haati. Kanarraan kan ka'ee nagaa amma yoo na gaafattu yeroo ammaa kana of kalchaa jettee ta'u of kalii yeroo har'aa gaasinuu ijoollee kooti ceera qaba dubbiin kunii borga namanni dhaloonni nu duubaa jirullee ilaaluu qaba. Siniin marga lafa sinii keenye jedheetii wayi tokko dubbata malee inna sanagaa margaa keen bulii jedheetii gaafata. Hinnarraa cabseetu maati kanaati kanadha. Abbaa biras taa'ee haadha biras taa'ee hangafa biras taa'ee. Kanaaf kan caccabse immoo numa malee nama biraa miti. Abbaan eeggachuu qaba safuu fi kan abbaan hin eegganne namni namaa hin eegu. Nummoo akka balleessineetoo yookaan immoo ofumaan of gannu taasifaa kan jiru illiitii warra baargamaa warra biyya arabaa kunoo kan akka ooman keessaa nutti dhufanii abbaa biyyaa nuun jedhan kanatu isa tole garuu sababa an gaafanii yaadu itti gaafatamummaan waan kana tarii nuyi dhalootadha kanadha jabu jenereeshinii kana moo abbootii keenya moo maaltu safuu kana akka nu keessaa badu yookaan hir'atu godhee mee ati akka keetti itti gaafatamummaan kee maanni safuu kana si biraa cabe moo abbootii keenya eessatti kan meelatetti yaadda? Dhugaama isaa dubbachuuf yoo ta'e safuun yeroo ammaa jira. Hayyoon keenya nama waan tokko jedhanii turan namni tokko dur safuun akkamitti beekama jaarsa nama guddaa duran deemu dargaggeessi safuu jedhee isaan dabarsaa bishaanillee nama guddaa duran ce'an nama guddaa dura bishaan hin ce'amu. Maaliif erga jaarsi ce'ee boodadha kan dargaggeessi tokko ce'u. Har'a safuu maaltu balleesse kan jedhamuuf amma teekinooloojiin ilaalaan yeroo tokko taa'ee teekinooloojiin amma akkuma duree kana jedhanii baargamaa nutti dhufe kuni safuu kana waan aadaa duudhaa sila Oromoon qabatee jiru kana waan gadi buuse natti fakkaata. Maaliif teekinooloojii kanarraa miidiyaa garaagaraarraa wannoota safuu cabsan baay'ee ilaalaa oolla. Dargaggeessi aanaa kuni waan baay'ee ilaalaa oola. Gaafa gara manaatti galu riyaaktii sana agarsiisa. Waan sana manatti agarsiisa, maatii gidduutti agarsiisa. Kanaaf safuun kan gadi bu'aa jiru yeroo ammaa kanatti miidiyaa teekinooloojiidhaan kan wal qabatu. Kanaaf kabaja wal dhabsiisaa jira jechuudha. Kabaja wal dhabsiisaa jira. Angaruu sanatti baay'ee walii hin galu maaliif fakkeenyaaf akka isaan dura kaasanii Oromoon reeffa hin beekneef illee nama hin beekneef lubbuun boqoteef illee dhaabatee marga kenneef yookaan lubbuun kee nagaana boqotu bolla kee daadhiina guutuudhe darbaadha nama hin beekneefu. Aadaa baargamaa fudhachuu fi aadaa keenya sana luuz gochuun yookaan gadhiisuun suni anaaf wallaansi fakkeenyaaf hara taaksii tokko keessa namni taa'u yookaan seeneeyyuu taa'u na dhiisu. Taaksii seenuuf haadha mucaa baatti yookaan harmee ulfa tokko darbatee seenee taaksii yookaan geejjiba yaabee seenuun anaaf aadaa baargamaa wajjin wal qabata. Safuu keenya kan cabse aadaa baargamaa ta'ee yaaduun iddoo sanatti. Maaliif taaksii tokko nama darbadhe yoon seene dubartii ulfa tokko kan mucaa baattu tokko darbadhe yoon seene aadaan baargamaa akkan isee darbadhe seenu dhiibbaan irratti uumedha yaaduun. Tarii kan hin yaadu wantoonni sooshaal miidiyaarra fakkeenyaaf sooshaal miidiyaarratti ijoolleen keenya afaan Oromoo dubbatu gaa ijoollee keenya jenna nama afaan keenyaan hojjetu garuu Oromummaa isaaniiti shakkisiisa. Maaliif Oromoon dhuguma safuu akka hamma kana safuun beeku Oromoon hamma kana dhuguma gadi of buusee eenyummaa isaatti qoosaa gaafa jettu gaafiisti ta'anii maaliif waan hin taane waan dhaga'uuf illee namatti ulfaatu fidanii sooshaal miidiyaarra toora marsariitii feesbuukii yuutuubii tiiktookii kanarraa ittiin qoosu gaafa waan sana ilaaltu firan qabanii maatiin qabaniif jechiisa. So inni sun baargamaa dhufe jechuu dandeenya. Ani garuu inni kan biyya keessaa inni nuti
teessuma jala wal jalaa ka'u jaarsi dadhabaan tokko gaafa tiraanspoortiif rakkatee dhufee konkolaataa seenu jalaa ka'uu dhiisuun miilla walirra naqee taa'ee bilbila koo tiiktookii ilaalaa kolfuun baargamaa dhufee nu dhaalee dheeyyaatuun. Garuu akka kootti itti gaafatamummaa yoo nan fudhadha ta'e safuun na biratti cabeera, si biratti cabeera, tarii isaan birattis cabeera. Kan hin yaadu maatii kootu safuun nan dhaalchisne ammaatti akka mana barnootaa keessa ooltaa hojiin kee achidha. Barattoonni manneen barnootaa sana keessa oolan aaktii akkamii agarsiisaa oolu mana barnootaa sanatu kan ammayyaa ta'e aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, safuu isaanii, duudhaa isaanii akka gadhiisan godhee barsiisaa jira moo? Oromummaa barsiisuu jechuun afaan Oromoo qubeessuu fi barreessuuf dubbisuu qofa miti. Afaan Oromoo dubbachuu qofa miti anaaf. Manneen barnootaa keessatti moo maatii birattidha moo eessatti cabe safuun kun ituu baargama hin geenye? Ani isatu gaaffii natti ta'a yeroo hundumaa. Asitti yaada bal'aadha kan itti kaastee dhugaa dubbachuuf gara baruuf barsiisutti baay'eetti siqeenyaa nan beeka keessan hojjedhalleedha. Garuu maaltu jira barattoonni yeroo ammaa dur gaafa barsiisaan daree seenu baay'ee callisuutu jira. Barsiisaa ofii kabajuutu jira. Barsiisaa ofii sodaachuutu jira. Dhugaa isaa yoo dubbanne dur barsiisaan tokko gaafa maqaa keenya dha'ee kilaasii keessatti maqaa nu waamullee gammachuu qabna. Gammachuutu nutti dhaga'ama. Har'a garuu gaafa teessee ilaaltu barataan barsiisaan dhaga'u. Barataan barsiisaa isa barsiiseen sii jedha. Kottu jedhee waama malee isin hin jiru safuun kun hafeera. Fakkeenyumaaf barattoota keessa oolla waan ta'eef waan baay'ee agarra. Kana akkan ani ilaalutti safuun kun akkamitti cabe kan jedhu walitti siqeenya barataaf barsiisaa gidduu jiru natti fakkaata. Maaliif barsiisaan tokko amma dareedhaa barsiisee ba'ee barataa sana wajjin bakka ollaa lafa oolutti yoo wajjin oolee yoo icciitii garaa isaatti maa oolee fakkeenyaaf jennu mana puulii wajjin oola yoo ta'e gaafa mana barumsaa keessa dhufu barataa sun sana addaatti godhee dhufee maal jedhaanii akkuma achi keessatti sabaa maal dhufee mooraa mana barumsaa keessatti irratti waaman argina. Kun safuu kana gadi buuseera jedhee. Kanaaf ga'ee barataa dudduuba ga'ee barsiisaatu jiraadha. Barsiisaan tokko tokko ta'e hin gaarreeffata. Waanuma beeknudha. Barataan tokko barsiisaa kan gaarreeffatu yoo jira. Jechaan taaneen kan waliin jedhu. Dura akkuma jettee barsiisaa namicha keessan ilaalu. Kanaaf barsiisaanis ga'ee mataa isaa hin baaneedha sitti. Bakki oolmaa isaas murteessaadha. Bakki barsiisaan sun oolu murteessaadha. Maaliif bakki barsiisaan sun oolu barataa wajjin kontaaktii yoo qabaate wajjin oolaa achitti sii kottu wajjin jechaa oolu yoo ta'e gaafa daree keessa galus akkasuma waliin jira. Keessumattuu bakka safuun itti hin eegamne bakka safuun hin jirre oolee dhufee achitti arge taana. Bakka safuun hin jirre achitti wal arganii dhufanii mooraa mana barumsaa keessatti gaafa wal arganis sanumatti argisiifamaa jechuudha. Kun mee gaappiin kun yookaan garaagarummaan kun fageenyi kun nama yaaddessa. Amma yeroo baay'ee waan Oromoo keessatti baratame tokkotu jira waan afaaniin daddarbu. Wantoonni afaaniin daddarban kabajamaan wanti gatii guddaan salphaatti ilaallu maatiirraa dhagaa guddanne jira. Wantoonni sun illee amma gara kamitti dhufaa jiru teekinooloojii wajjin wal qabatee barnoota irratti xiyyeeffachuun akka jirutti ta'e dhimma Oromummaa kana gadhiisaa jira. Isintuu gaappii kana uume moo numatu gaappii kana bal'ifataa jira? Amma kan keessanuu araara kan ta'u kan sillachuutu waan dubbadhutu jira asirratti. Barsiisaan jechuun iftuu daawwitiidha. Barsiisaa jechuun abbaa biddeenaati. Abbaa biddeena dhaloota jiraneeshiitiiti. Barsiisaa jechuun waraqata adii kana. Garuu barsiisaas haa ta'uu barattootas kana gochuu danda'e tokko isaa ka'a maatii keessaa ka'a duuba dubbanneerra. Maaliifin namni maatii keessatti maatiin qabanye gadi yoo ba'e akkuma amma gaazexeessaan keenya kun dubbate mana kabanyatoo jiraate jaartii dadhabduu dubartii ulfaa nama dhibamaa otoon dhibamin dhibamaa ta'a konkolaataa keessa innaa seentu yoo argitu kan nama gaddisiisudha. Kun eessaa ka'a ani warra koo biran jiru ani qeen jiru jedhee waaqni na laalan jedhu maaltu badee amma manuma keessaa ka'e safuun kun baduun otoo mana warra isaatti kabajaan ka'ee jiraate kun hundi hin dhufu. Tokko maatiin keenyas har'a maal gochuu qabu ijoollee isaanii seeraan barsiifachuu qabu waa'ee safuudha. Maaliifin har'a yoo ilaallu abbaan ilma wajjiniin taa'ee dhuga. Daa'immaatti jechaadha. Oo maxaxxiisa ofii dhugu ta'e ino baasa. Daa'ima nuti durii kan dhugaatii alkoolii kana dhugnu dhiisiti naannoo foolii isaatti dhiyeessan.
duraa jechaadha nuti ijoollummaa keenya hamma barannee sadarkaa lammaffaa qadhiisitii ol baanutti iyyuu abbaa keenya bira teenye buna dhugnu waa'ee waan akka alkoolii kanatti fayyadamu har'a waliin taa'ee dhugaa waliin haasawwan sirriidha. Inda'uun deebisanii maal gochuu qabu torban keessa guyyaa lama sadi taa'anii waa'ee maatii waa'ee aadaa waa'ee duudhaa waa'ee safuu isaa irratti mari'achuu qaba maatii. Kanan godhan duratti bee abbootiin keenya galgala bee nu raffisanii alangaa qopheeffataniiti eebboo bakka nu taphachiisu sheekoo nu taphachiisu tapha adda addaa dhokachoo nu taphachiisu jechoota nu taphachiisu mammaaksa nu taphachiisu sana keessa immoo safuun akkatti jiraatuuf aadaan akkatti jiraatu nu barsiisu. Har'a abbaan kana barsiisu hin jiru. Maaliifin tokko Oromoon akka Oromummaa isaa gatu akka aadaa isaa gatu akka eenyummaa isaa irra fagaatu kan nu gochaa jiru immoo maal ta'e illiitii warra bara baraan Oromoon akka Oromoon taane kan taasifamudha. Amma dhugaadhaaf gara siyaasatti kana jalaan deemne wanti kun maaliifin bara baraan mootummaatu jijjiirama malee siyaasni biyya kanaa gara waan tokko dubbatte teekinooloojii jechuun abbaatu teekinooloojii taasifata. Aadaafis Chaayinaa laal Jaappaan laal isaan bee aadaa isaanii hojii wal qabachiifataniiti duudhaa isaanii safuu isaanii hojii wal qabachiisaniiti. Kan keenya biyya addunyaa keessatti hin argamu wanti kan Oromoo kun maaliifin sirna isaa keessatti waa shan qaba. Shanan suni tokko sirna gadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba, sirna amantii waaqeffannaa illee hin qaba. Kana otoo hordofee jiraate, kana otoo kabajaan deemee jiraate kun hundi hin dhufu. Makka 10 seenarra namni keenya maal ta'a barbaade har'a amantii tokko seenaa barbaachisaadha akkuma nama daldalaa tolii gaddeema of daldalaa oola. Kanaaf iyya safuu kan gatee deemee dhaloota kanayyuu deebisee akkas godhe kan amma mana barumsaatti innaan laalaa jirru. Waggaa argaa jirru tokko karaa siyaasa wajjiniinis rakkoon jira. Maaliifin siyaasni karaa mana barumsaa irratti hojjetamu kuni barsiisaa kan hin kabajne taanaan barsiisaa sanaaf barsiisaan sun deebisee ijoollee sanaaf biddeena boruun kennuuf. Ijoolleen isaan kabajan. Eeyyeen kabajan kan. Kanaaf maal ta'uu qaba karuma siyaasaan illee akka barsiisaan gadi bu'u taasifameera. Dhiibbaan siyaasaas safuu sana balleesseera. Safuun sun akka fagaatee kabajummaa akka dhabu godhan. Maaliifin tokko dimookiraasiin immoo dhugumaa barsiisonni keenyas ilaallaa kunuunsanii innaa qaban of wajjiniin of boru isaa ol akka ta'u kan godhu. Har'a biyya kana kan bulchaa jiru kan paaleettii ta'e oofaa jiru saayinsii ta'e kan bakka waan haaraa uumuu kan danda'u barsiisota kanatu akkas godha. Yoo barsiisaan safuu argachuu baate dhaloonni keenya sirumayyuu gindiyyuu karaa qabatee qotuun qabu jedhe. Sirriidha. Yaadi keessan baay'ee gaarii yaada keessanii wajjinii wal qabatee maaliin yaadadde durii akkasiin jettan namni reeffa hin beekneef dhaabatee dabarsee reeffa illee hin kabaja jechuun boolla kee daadhiina guutu sana bira darbaa jettan safuudha sun. Amma garuu dhuguma jettan jijjiirama siyaasaatiin gaafa dhufu akkuma beeknu dur namni yoo dhukkubsate maal ta'e wayyoo maal ta'e maaltu argate maaltu itti dhufe jedhama. Amma garuu yeroo namni itti du'e namni hin du'e jedhee callisee si'a tokko jedhee bira darbutu jira. Sun dhimma siyaasaa wajjin sirriidha. Dhimma siyaasaa wajjin wal qabataa siyaasi sun balleesseera. Maaliif qaama kamiyyuu haa ta'u qaamni kamiyyuu yeroo itti ijoolleen yookaan namni umriinsaa abbaasaa yookaan akaakaasaa isaaf ta'u rasaasaan rukutee ajjeesuus jira. Haalli garaagaraa taateen suni namootni gaafa jimilaan iddoo tokkotti ajjeefaman jiru. Wantoonni suni safuun akka namni maatiin 5-6 keessaa du'e jira biyya kana keessatti. Maatii tokko keessaa namni 8-9 kan jalaa du'e jira. Dhiibbaa siyaasaatiin dhufe sun qaamni kamii isa balleessuu isaanii sun nuti dhimma qaama siyaasaa deeggaruu fi mormuu miti qaamni kamiyyuu ajjeechaan dhufe sun itun jaallatiin safuu kanan balleessa. Namni maatiin sun jalaa du'e bor dhimma firrasaa dhimma hangafa isaa kabaju waa'ee Oromummaa yoon itti hime yoo waa'ee aadaa waa'ee duudhaa isaa yoon itti hime dhimman kennuuf. Miidhameera ka waan itti miidhame qaba xiinsammuu isaa miidhameera. Nama keessa adda ba'a. Nama kabajuu jaallachuu hammachuu irraa gara nama jibbuutti gara haaloo ba'utti deema. Akkuma jettan dhiibbaan siyaasaa sun sirriidha. Karaa hundumaatti qaamni kamiyyuu yoo ta'u qaamni dhufee darbuus qaamni kanaan dura tures keessumattuu qaama moototni Ormaa darban Oromoo keessatti nama safuu aadaa duudhaa seenaa uummata Oromoo irratti dhiibbaa uumanii darban irra yaada. Garuu furmaati kana maalidha amma akka kootti furmaati kana akka kootti dhugaama dubbachuuf safuu jechuun waan baay'ee ijaan hin argamne garuu waan baay'ee qaala'aa jechuudha. Namni safuu hin beekne tokkoffaa uumaa isaa wajjin waliin galu lammaffaa maatii isaa wajjin biyyaa wajjin waliin galu fara isaa wajjin illee waliin galu. Kanaaf ituun jaallatiin namarraa adda bahu
yookaan gara na dhiitee darbu durii na yaadadha. Ani ilma koon guddisteedha. Kookon na guddisee yoon xiqqoosee waa xiqqoosee ituun argin miillaan lukaan itti bu'e yookaan lukaan irra tarkaanfadhe illee waan iseen naan jettu beeka. Baay'ee natti dheekkamti. Ati farda dhalaalaan deemtu jetti. Ijoollee shamarraniitiis akkas jedhu. Amma garuu waan itti namni jaarsaa darbatee gateettiin itti bu'ee jaartii darbatee ilaalaan deemtu sadarkaa jedhutu jira. Kana jechuun safuutu badaara. Safuun sun haala baay'ee yaaddessaadha. Furmaati kanaa maal? Anamma akka kootti gaafa yaadu baay'ee manatti ulfaata. Maal jettanii yaaddu? Furmaati safuu kana deebisuu kana. Furmaan isaa baruu harka keenya kana keessa jira. Maal jennaan nu harka jira. Nu eegaa kan fardabee yoo abbaan luugama itti kaa'e akka golfee allayyaan buufne hin qaba mitiire. Furmaan isaa eenyu bira jala seetanii abbootii beekumsa qaban, abbootii amantii, abbootii gadaa, hayyuuwwan adda addaa kun maal gochuu qabu? Barumsa kennuu qabu. Kanaaf nu bira jira. Kan balleessas nuyi, kan safuu cabses numa. Maal seetanii duruma beekaa atis waan gaarii naa dubbatte. Yoo nuti gara keenyatti garagallee aadaa keenya kanas hin cimsina jennee yoo kana haa barsiifamu jedhame kan akka nuti waliin galle kan godhamutu jira. Argaatum jirra. Akka waliin galle, akka waliin jaalanne, akka safuun badu, akka duudhaan badu kan taasifamu jira. Kanaaf maal godha uummanni keenya maqatee saba kooshi keessatti aadaa isaa, duudhaa isaa, safuu isaa qabatee kan hafe Oromoodha. Isa dhugaatiif. Kanarra yoo laalle saba kooshi keessaa amma kun Nuubiyaa ka'ee amma Taanzaaniyaa ga'utti sabni kun gateera. Oromoo qofatu irratti hafee isayyuu hambaa hafan kana jabaannee qabachuu qabna. Numa bira jira. Nama bira barbaacha wanti dhabnu hin jiru. Namarraas wanti deemnee barannu hin jiru. Abbaan haati manatti dura abbaa warraa fi haadha manaan kabaja walii kennuudha. Dura maatiin nuti abbaa warraa fi haadha manaan kabaja yoo walii kennan duratti abbootiin keenya nu biratti waliin lolan. Wanti fe'aa dhufu dhoksaadhaan waan dubbatan dubbatu nu biratti waan arganiin dubbatan. Maaliifin akka nuti barannee isaan biraa baanee waan ceera qabu kan dubbanne akka isaan biraa baanee waan tokkoof lola biraa akka hin uumne nutis illee safaraan akkuma amma mandaraan akkasumatti garee uumneet akkuma warra keenya sanatti wal jaalanna. Iddoodhuma mana barumsaa dhaqnu sanattis wal jaalanna. Barsiisaa keenyas hin jaalanna, hin kabajne. Kanaaf eessaa ka'a manumaa ka'a jechaadha dubbeen. Manuma keenya keessa jirti qulfiin fuurtuun. Mana keenya keessaa abbaa warraa fi haadha manaa wal jaalachuudha. Sanaan booda ijoollee fi jaalachuudha. Ijoollee fi abbaa warraan haadha manaan torbee keessa guyyaa tokko guyyaa lama ta'anii qorannoo walii gochuudha. Aadaa keenya irratti maal balleessinee, safuu keenya irratti maal balleessinee jedhanii wal mari'achuudha. Ijoollee hojii wanta ta'anii mari'ataniif maal inni ijoolleen har'aa kun immoo daawitii hamtuudha. Hin qabata sammuun isaanii tokkichumaa waan qabate tokko gadi hin dhiisu. Kanaaf waan qabatan sana ijoolleen ammaa kun anamma ijoolleen komadha namni ijoollee komataa jira. Hin komatu ijoollee komachuun barbaachisaa miti. Hirrina maatii birachuudha. Hirrina homaa karaa isaanii miti. Karaa manaa gadhiifame. Karaa manaatiin gannaa gadhiifame immoo bakka oolan sanatu iyyuu rakkoo qaba. Iddoo oolmitiin soorratti rakkoo qaba. Waan silaa maatiin ofiinnaa mana baasu ijoollee isaa sana bakka kana dhaqina. Bakki kun rakkoo qaba. Bakki kun rakkina qaba. Bakki guddina keessanitti rakkina qaba. Bakki kun barumsa keessanitti rakkina qaba jedhanii kan barsiisan maatii ofiiti. Akka ijoolleen ofii dhageessus kan taasifatu maatiidha. Akka ijoolleen ofii daandii qabattee gara boodaatti ofiifis taatee biyyaafis taatu kan taasisu maatiidha. Safuun manum keessaa cabe. Oolmaan ga'een qabu fakkeenyaaf amma gara keetti deebiif hin jedha. Manneen barnootaa keessa ooluun erga ijoolleen barattootadha baay'ee isaanii kan nuti baadiyyaa jiraatan illee amma gaa baadiyyaa keessa haga tokko iyyuu jiraachuu hin dandeenya. Safuun keessumaa Finfinneef naannoo Finfinnee irraa guutummaa guutuutti badeera jechuu baannu illee jiru maatii isaanii biyya isaanii tokkoon nama akka namummaa isaatiitti kan kabajanii safuu kan beekan jiru waan hundumaaf jecha isaaniif kan of eeggatan. Manneen barnootaa keessa oolu barattooti baay'een manneen barnootaa keessatti hirribni sun dhufe moo jechuun inni argitu ati mana barnootaa keessaadha achidha oolmaan keessa kan hojjettu barattoota baay'een argita xiqqaama guddaatu jiru. Mana barnootaa keessatti safuun barsiifamaa dhimma safuu irratti gadi fageenyaan wanti kennamu jira. Barsiisoti jiranoo mana barnootaa baay'ee keessatti safuudhaa fi fakkeenya gaariin ta'u. Amma waan dhugaa isaanii dubbanne jechuudha. Barattoonni safuu beekan jiru eeyyee. Maaliif barattoonni barumsa isaaniitti illee barsiisaa kabajuutti illee waanuma hundatti kan safuu beekan hin jiru. Akkuma kana garuu kan safuma wanta jedhamu jaan argu gurraan
hin dhageenye hin jira. Maaliif an amma yeroo tokko tokko taa'ee waan tokko nan ilaala beekamtii wayii argachuuf fakkeenyaaf beekamtii wayii argachuuf wannoota safuu wajjin walitti dhufne hojjetanii beekamuu kan barbaadan hin jiru. Social media irratti beekamuu jechuudha. Social media irratti beekamuu fi waan safuu wajjin bakka waan Oromoo qaanessu jechuun dandeenya kan waan abbootii keenya qaanessu waan harmoolii keenya qaanessu kan hojjetan hin jiru. Narginas waan ta'e. Amma fakkeenyuma tokko yoo fudhadhe taaksii keessatti jettee turte sila namni barataan barsiisaa isaatii yeroo kan hin jira. Nargina kana jekeenya waan ta'eef nama guddaadhaaf taaksii keessatti ka'uu dhiisne yerootti darbannee bukkee dabarree seenamullee hin argina. Kuni an jalqaba warratti akka jedhe rakkoon kun maatiin barataasaa yookiin maatiin mucaasaa hin gorsaa yeroon kennaa fi dhala isaatiif itti maa waa'ee safuu kanan barsiisaa aadaa Oromoon barsiisaa seenaan barsiisaa kanadha rakkoon achii waan keenatti fakkaata maaliif dhugaa mataa yoo dubbanne wanni hundumtu maatirraa ka'a waan ta'eef ani maatii koon fudhadhee baana maatii koo fudhadhee yeroon itti ba'u hin jira tokko tokko gadhiisuus dandeessa garuu maatii kee fudhatteeti kan itti baatu barsiisaa kee fudhatteetti barcumaa fulfina abbaatu of jala dhaabaadha Oromoo. Fakkeenyaaf ati barsiisaa taate iddoon taanitti argamta yoo ta'e barataan kelle iddoon taanitti argamuudhaaf wanti sadaan keessu tokko hin jiru. Maaliif si wajjin oolaka amma maatiin tokko kee jirraa jalqabanii mucaa isaanii waggaa afuritti dhaqaniiti kan isaan mana barumsaa gashan. Persentii caalu barataan tokko eenyu bukkee oola yoo jenne barsiisaa isaa wajjin oola. Maatii isaa caalaa barsiisaa isaa wajjin barsiisaa isaa wajjin kan inni oolu bakka oolmaa isaatii. Keejiidhaan kaasee la keejii umurii meeqa umurii waggaa afuriitii kaasee amma gara kaampaasii deeme amma giraajuweet godhutti barsiisaadha kan inni itti siqeenyaan wajjin jiraata. Utuu caalmaatti keessumaa barattoonni afaan Oromootiin baratan kun yeroo safuu yeroo kabaja namaaf utuu barsiisaan kanarratti xiyyeeffatee barsiisee furmaanni kun argamuu danda'a wanta jedhu yaada. Waan sanarraa adda ta'uuf deemaa jechuudha. Aadaa sanarraa. Aadaa jechuun karaa biraa sirni nyaataaf uffannaa, sirni boo'ichaa tokkoon sirni gadaa maal kuni aadaa keessatti walitti qabamti. Fakkeenyaaf aadaan biyya biraa yookaan saba biraa saba Itoophiyaa keessa jiraatu kan akka inni hangafa isaa kabaju godhu hin jiru taanaan sun aadaan sunis hafuu eeggateera hin jedhu fakkeenyaaf. Gara Oromootti yoo deebin immoo wal qabata baay'eensa aadaaf safuu wal qabata. Haadha siinqee tokko aadaa keessatti haati siinqee maalidha? Akkamitti kabajamti? Iddoo haati siinqee jirtutti maaltu ta'uu qaba maaltu ta'uu hin qabu inni jedhamu ammuma amman argettaan illee beekaa isinis beektu na caalaa. So safuun suni akkuma aadaa sanatu barsiifama moo safuun sun sirriitti calaqqisee safuun keessumaa kuni akkasi kuni haadha kuni baadha kuni caadha jettee waan himtu wayii natti hin fakkaatu safuun ofii keetii uffattee agarsiisa safuu. Fakkeenyaaf agarsiisa uffata aadaa jedhanii baanee agarsiisu. Hin dubbatan achi yeroo baay'ee. Agarsiisa uffata aadaa yoo ba'ee agarsiise yoon uffata wallaggaa uffadhee bee kun uffata wallaggaati. Yoon shawaa uffadhee bee yoon boorana gujii baalee arsii karrayyuu uffadhee bee ilaalee bee kanan. Yoon uffata qullaa koo agarsiisu uffadhee bee hin beeka akka wanti suni nan agarsiisne. Kanaaf aadaan safuun suni aadaa wajjin wal qabate garuu xiqqoo kan beenatti argamuni barsiisaan aadaa barsiisu tokko haalli uffannaa isaa, haalli adeemsa isaa, haalli oolmaa isaatii safuun qabu taanaan anaaf akkamittiin aadaaf safuu sana safuu dhadhee akkamittiin fudhadhaan. Moor safuuni isan barsiisu caalaa isan ta'e argamu natti fakkaata. Barataa koof yoon kabaja qabaadde. Barataan koo yoo gufu anaan kai mucaa koo kai ooltee jedhee hin kaasu ta'ee ilaalachaan deemtuu kuni badii wayii jedhee nan arrabsa taanaan sun anaaf aadaa miti safuus miti. So gaafa wal qabsiisu akkasitti ilaala. Dhimmi safuu kun immoo dhimma namoonni qaamni siyaasaa irratti naasofne abbootiin amantaas gaafa irratti haasa'amu argeen beekuni isin na caalaa iddoo baay'ee muuxannoo baay'ee qabdu isteejii baay'ee intarviyu baay'ee irratti mari'attaniitu argeen beeku. Dhimma safuu irratti taa'ee safuunii badaa jira safuun Oromoon cabee waan jedhamu argeen beeku. Kanaaf dhimmi kana dhimma waloo, dhimma uummataa, dhimma itti yaadamuu hin qabne, dhimma amantaaf siyaasa hin filannedha. Akka biyya kanaatti akka Itoophiyaatti yoo ilaalle Oromoodha kan aadaa bareedaa gaafa jedhu aadaa duudhaa safuun seenaan ni qabu hatamuu baatu dhiibamuu baate hatamuu baate kan addunyaaf Afrikaaf illee irraa hafuudha.
Kanaaf gara achi as goolabaatti gaafa finnu kana booda gahee mataa keenyaa maal gochuu qabna? Warri mana isaanii taa'anii ilaalanis ijoollee isaanii maal barsiifachuu qabu? Sirna gadaa aadaa barsiisuun alatti manneen barnootaa gaafa dhaqan afaan Oromoo sirriitti barachuu, aadaa isaanii, seenaa isaanii barachuun alatti safuu immoo akka sirriitti uffataniif barataniif maal ta'uu qabdu? Akka nama ogeessaa manneen barnootaa keessa barattoota wajjin ooluu fi isin immoo akka hayyuutti. Hayyee gaariidha. Baga na gaafatte wayina yaadachiiftan amma. Mana barumsa keessatti biratti histirii yookaan immoo seenaa jenna mitiire. Seenaa keessatti waan kana baranna. Barsiisaan utuma sana arguu nu barsiisa. Isa ceeraa irratti immoo safuu eeggannoo irratti immoo barsiisaan saayinsii nu barsiisa. Waan saayinsiin qabatee deemu sana addatti baaseet kan dubbanne dura maal godha safuu sana eeget safuu kana eeggadhaadha. Kana eeggadhaa si warri shamarranii warri dhiiraas eeggadhaa jedheeti dura maal godha si waa'ee sekshuwaalii kanas akkatti qolaaloonni adda addaa kun uumamaan illee na barsiisu duraan dursa safuu barsiisa. Akka waan kana baratanii boru ganamatti hin seenne boru ganama akka fiiganii waan kanatti illee hin barsiisu dura duree itti meet sanaan booda waan akkana akkasii iddoo akkanaatti akkana namni akkanatti dhaata akkasii dura safuu barsiiseeti jechaadha. Barsiisaan seenaa barsiisus immoo safuun aadaan duudhaan akka jiru kana achuma sanarraa otoo kitaaba sanarraa barsiisu sammuu isaa keessaa barsiisa. Har'a hin jiru kun. Har'a hin jiru. Kuni sanan jedheenis. Har'a kun hin jiru. Maaliin barsiisota irra waan guddaatu jira. Waan isaan eeggatu waan isa guddaatu jira. Dhaloota kana jira deeshii kana kanii borga nama qulqulleessee filee boru biyya kanaafis akka ta'an ofiifis akka ta'an maatii isaan horataniifis akka ta'an sirna Oromoo keessatti abbaan Oromoon tokko dhalatee waggaa 80 olitti sooramaadha malee akka waan hundarraa galaltanyaa ta'u akka beektan waan hundarraa akka addaan bahii jiru akka waan beektaniifu maal gochuu qabdu har'umaa kaaftanii qulqullinaan barsiisuu qabdu waan hundarratti barsiisonni karaa isaanii kana gahee kana fudhachuu qabu. Sirna gadaa kun illee akka barumsa fudhataniif akka mana barumsaa keessatti kennamu irratti falminee irratti ciccinee kana gochuudhaaf rabbi haa galatamu kuniyyuu daandii tokkodha. Kana kuni isin biratti maal inni hojii manaati jechaadha warra barsiisotaatiif. Karaa keenyas immoo furmaanni jiru jira. Amma gaazexeessaan keenya kuni dhugaadhaaf kana uummata kanaaf kana yaadanii kana dhiyeessuun isaanii boru ganama dhaga'uu qabu. Hundumti uummanni keenyas dhaga'uu qaba, dhaloonni dhaga'uu qaba. Tokko manaa ka'uu qaba, hollaa ka'uu qaba, naannoo ka'uu qaba. Naannoon keenya oo nagaa ta'e, oo safuu walii kenne, yoo kabaja walii kenneyyii safuun jiraatti. Har'a biyya addunyaa keessaa kan aadaa boonsaa wajjin jiru. Safuu isaa wajjin kan jiru Oromoodha. Akka addunyaatti yoo ilaalu. Haa ta'uutii amma aadaa biyya faranjiitu nutti dhufee jedhe. Aadaa biyya faranjii maalirraa fuuna kan keenyayyuu kan faranjii caaluudha. Maalirraa fuuna kan keenyayyuu ittiin boonna ijoolleen keenya har'a nu boonsisaa jiru bakka bakkatti. Haa ta'uutii dhugaa rabbii isinittan himamma asii kaasee mooyyaleetti dhiyeenya kana deemeera. Asii kaasee gara Baalee deemeera amma gara Wallaggaa deemeera. Yoona argan yoonani eenyummaa koo sirriitti of fayyaa kootiin Oromoo of taasisee deeme Oromoo of taasisee deeme konkolaataa keessatti illee raayyaan illee nu fattashu. Maaliif yoona argan abbaan gadaa siru jedhu. As jira humtuu rakkoon hin jiru. Anatu jira gaafate naani. Ittan gaafataman jedha ishii jedhanii deemu. Tiraafikiin illee waan tokko yoo yakkallee konkolaataan goote nama sana ana biratti adabboonnaan ni dhufe lakkii har'a nuu dhiisi waaqaaf jedhii rabbii jedhii dhiisi jedha abbaan gadaa nama biratti abbaa gadaa biratti hin adabani yeroo biraa adabi har'a dhiisi bira darbe yoo hin jedhee hin fudhata galee fiira nama keenyaaf bakka sirriitti fudhachaa jira haa ta'uuti namoota asii wajji fuudhee deemutu hin jira namoota asii wajji fuudhee deemutu hin jira amma maaliif eenyuun komadha seetan tokko abbootii gadaan komadha akkan komadhu mootummaan gaafa barbaade miidiyaatti akka ba'anii achi taa'anii uffata aadaa uffatanii achitti mul'atanii barbaada. Waan dhugaa jirtu lafa keenya darbe uummata kanaaf. Yoo sabni bira dabarre waaqni nu gaafata. Seera aadaa Oromoo keessatti yoo dhufanii bira darbine numatuyyuu ba'aa kana. Asumatti tu waa'ee safuu haasofnu safuu cabsuu ta'annis. Maaliifin kana badii jiru kana himuu qabna. Maal gochuu qaba abbootiin gadaa torbeedhaan naannoo jiranitti iddoo odaa isaaniitti iddoo naannoo isaaniitti iddoo galma isaaniitti aadaa isaanii, duudhaa isaanii, safuu isaanii
eenyummaa isaanii sirna gadaa isaanii barsiisuu qabu. Kan hin barsiifne taanaan huccuudhuma uffatanii deemuun gaafa barbaadan miidiyaatti gadi ba'anii mul'achuun kuni isaan irratti seenaa gurraacha uummata kana irratti dabarsanii darbuun jedhan. Yoo waan gaarii hojjetan yaa galatoomanii warra hojjetanis immoo jiru yaa galatooman ammallee. Kanaaf akkasitti jabaatanii nu bira jira asii achi deemuu qabna. Kanaaf dhaloonni har'a nu dhaga'u kun hundumti isaa eenyummaa isaatii manaa kaasee ollaa kaasee amma mana barumsa isaa ga'utti keessattuu barsiisota isaanii abbaa biddeen isaaniiti. Biddeena hin kennuuf yoo barsiisaa isaa kabajuu baate hin kennuuf biddeen sana otuma arguu jalaa dhoksa firfaariitti kenna. Biddeen guutuu hin kennuuf firfaarii sana nyaachuu mannaa biddeen guddaa nyaachuu wayya. Har'a immoo yoo laallu dhiifama naa godhaati bara baraan barumsa irratti wanti hojjetamu jira. Akka dhaloonni asii achi hin deemne kollaapsii gochuun finoota kaartaan barumsa irratti hojjetamu kuni waan badaadha. Kanaaf jabaattanii barsiisonni keenyas cimaa maatiinis cimuu qaba. Hundumti keenya bakka jirrutti jabaannee isinis immoo waan kana qabattaniittu uummata keessaniif iftuu biiftuu bariiti. Tokko miidiyaa jechuun immoo dhugaadhaaf meeshaatu biyya balleesse moo oduutu biyya balleesse jennaan oduudha. Kanaaf miidiyaa jechuun immoo dhugaadhaaf yoo ta'e guyyaa tokko wanta tarraasitti hojjettu kun addunyaa guutuu waan wal ga'ee hunda isaa sammuu isaa keessa seenuudha. Laphee isaa keessa seenuudha. Hidda dhiiga isaa keessa seenuudha. Hiddi dhiiga isaa sun laphee keessa faca'ee sana booda hundumtiyyuu ofitti wareeree ofitti rifatee ani gaa kana ta'eera lammata kanatti deebi'u kan jedhutu of yaadataman. Sirrii jettan itti gaafatamummaan kun kan nama tokko lamaanti jechuudha. Kan keessumattuu kan dargaggoo caalaa ani waan ofitti deebi'e dargaggoo caalaa dhaloota ammaa caalaa jenereeshinii kana caalaa maatiitu balleesseedha. Dhuguma iyyuu gaafa yaadu dargaggeessa ammaa dur aadaan bunatti wal waamanii buna waliin dhuguu waan qaban waliin hirmaachuu sun hin beekamu. Badaa dhufeera. Sana eenyutu balleesse dargaggoo sana miti maatiitu balleesse. Maatii sana keessaa badaa dhufeera. Amma nuti anillee qaqqabeera. Buna yeroo wal waaman bunas waameera fiigee dhaqee ollaa keessa deemee bunni dabareedhaan wal waamu. Mana nama buna waamameetii cireen nyaatame ittiin oolama. Ittiin oolama si'a tokko akkasii na yaadadha. Akka seenaa mataateedha. Buna wal waamu jedhanii buna wal waamanii dhuguu. Buna wal waamanii dhuguu namni ormaa kan akkas Oromoon taane afaan Oromoon beeku badaa. Hojiidhaaf gara sana dhufe. Gara maatii sanaa gaafa dhufu buna wal waamu buna wajjinuma dhaqan hojjetaa nama sanaati. Dhimma akkas qonnaa kana hojjetaa fi afaan Oromoon beeku. Qabaa jedhu. Gaafa buna dhugdu warra maatiin buna wal waamu qabaa jedhu. Kan ciree bunaaf qophaa'e si'a tokko si'a lama yeroo baay'ee waanuma garaa nama ga'udha akka irraa wanti feekiin kun illee jiru gaafamtiire ammuma argettiyyuu so mucaan sun maal godhatanii afaan Oromoon beeku qabaa dura deebi'anii qabaan sunii cireedhumadha isaaniif cireedha nyaatanii quufanii waliin taphatanii gammachuus gaddas waliin hirmaatanii adda ba'u sana booda qabaan sunii mucaan hojii dhiisee bade maal taatee jedhaniini. Maal taateenaan indee qabaa geddeleenyee jedhanii qabaa sana ciree bunaa sananii hin dandeenyedha jechuun dirqama fudhattaa qabii jedhanii humnaan fi qabsiisuun qabaanii maqaama nyaatichaatise qabaa geddeleenyee dhiisee sokkeedhani so wanti sun maatii keessaa badaa dhufeera amma dhalooti amma argitee beektaa dhiyootti nama dargaggeessa yookaan namuma maatii qaba buna wal waamee darabeedhaan dhugu. Jira man jiru. Baay'ee ammallee waan tokko wanta asirratti yaadannu tokko jira. Amma maal seetanii dhugaadha waan baay'eetu gadi uummata keenya bira. Amma waan tokko dubbatti calqaba duraadha. Namni yoo du'e callisee wayii du'e jedheetii bira darba. Dur namni tokko illee yoo dhibame. Bakka reeffaattu suuraa kaanii poostii godhu. Namni tokko yoo dhibame iddiriin jira, golobeen jira. Yoonni harallee innillee darbee nama jira garuu waan tokkotu waan tafetu jira. Maal ta'e seetee namni keenya kun amma fandiin har'attiin alaa biyya alaatii waan tokko galu jira miti. Oromoon keenya mataa isaatiin asuma hubannoo qaba. Fandii qaba. Durumaan kaaseeyyuu deeggarsa qarqaarsaa qaba. Maal qabaa? Yoo namni tokko dhibamee daakuu geessa beektaa? Hundumtuu daakuu geessa. Maaliif namichi sun dhaqeetoo ishiin yoo dubartiis taate karaa dhaqxee daaksifattu hin qabdu inni dhibamsiifti.
ollaan suni dhaqee daakuu fidaa hundumtuun geessaa fi deebisaniiti lafa yeroo qonnaa ta'e qotuu fi yeroo hamaa ta'e naamu yeroo haramaa ta'e naramu nama sanin gargaaru jechaadha amma namni sun fayyutti. Deebisee immoo yoo dhibameellee dhukkuba kan amma fayyutti ta'e amma dhaqee akkamattee qulqullaa'utti akkamsiisanii fayyisu malee achi ciisee haaduu hin jedhu Oromoon duraanii. Amma yoo arginu dhugaadhaaf ijoolleen maatiin mana keessaa dhibamte maal taatee dhibamte inni ganama waanuma maddeedhaan kan fayyuu danda'u du'e jedheetu akkasitti safuu wal dhowwaa jira. Kuni baay'ee gaariidha. Amma yeroo tokko amma naannoo Amboo kanatti waa tokkotu jira ture. Yoo midhaan haamanis yoo qotanis gorii ashamaa jedha miti goriidhaan yoo inni gorinnaadha sana goruu baatu ta'e achi galchanii tamma torban tokko ofiitti qochisiisu hin haamsisu. Aadaa isaa barsiisu maal Oromoon kana qaba waan nyaatu dhabe gorinnas hin jennu gortee waan qabnu kana nyaattee qammastee darbuu qabdaa jedhu warra kaakayyuu koo tokkotti kan hojjetan argite. Kana amma maaliifin imma namni kana godhu hin jiru karaayyuu qabaniiti laataniifiiti maqaan maasiin keessan maasii nagaa ta'u qotiyyoon keessan gateetti naa jabaatu maaddiin keessan barakataa argatu jedheeti nyaatee dhugee bira darba akkas jedhu bakka sun jiru jechuudha jiru madeerama kanaaf maatii ma keessa barbaade iyyuu amma walitti dhuftee masoobii baatee godhatti kaatan nama durii waan qabu hundumaa gadi guuree nyaadhaa gawaanuma jirutti dhuftaneedha isa manni guutee jiru mana keessaa yaasa jedhe immoo iddoon ollaan jiru suni keessatti nyaadhu jedhaan malee agaboon bulchu waliin bulchu agaboo waliin bulchu akkasedhu yoo dhabellee kara dudduubaa kara mana boroo ba'ee deemee dhaqee ollaarraa buna yoon qabutee buna ergifatee dhufee buna danfisa kadhatee dhufe nyaadha waanuma jirutti dhuftanedha dhadhaa urgoos aannanis qopheessee maal sinii godhareetuun qophaa'in dhuftanedha. Buna dhugaa jedhu malee immoo cooma siilaadhaan jedhu har'a garuu sun hin jiru. So akkuma jettan egaa sagantaa keenya gara goolabaatti fiduu fi yeroon keenyas baay'ee sokkaa'eera. Ga'een kuni itti gaafatamummaan kun hunda keenyaadha. Atis balleessiteetta. Asitti waan xiqqoo tokkotti guuteen darbuu barbaada. Dhimma baruuf barsiisuu keessumaa mana barumsaa yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan hundaan kana waan xiqqoo nu dubbadde darbuu barbaada. Maaliifidha bara 2011 mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Elementarii keessatti maaltu jira ture? Guyyaa aadaa jira ture. Guyyaa aadaa gaafa jedhamu uffata seeraa isa uffata dotuun taane barataan kamiyyuu uffata aadaatiin godinaalee Oromiyaa kana hundumaa uffatanii mana barumsaa kana keessatti argamu. Aadaa Oromoo safuu Oromoo dhugaa dubbachuu fi uffatumti Oromoo kuni ofuma isaatii kabaja qaba. Baay'ee kabaja qaba ofuma isaatii. Barataan kamiyyuu barsiisaan illee yeroo itti guyyaa roobii uffata aadaa kanaan dhufee faayamee barattoota isaa barsiisu. Waa'ee aadaa, waa'ee safuu Oromoo, waa'ee Oromoo kana jalqabaaf dhuma Oromoo kana yeroo itti barsiisu jira. Amma garuu addaan citee jira wanti kun. Egaa waa'ee siyaasa biyya keenya keessaa kana hin beektu adda citee barataan kamiyyuu yuunifoormii wal fakkaatu akka uffatu ta'eera. Durii yuunifoormii manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruuf bulchiinsa magaalaa Finfinnee kamiyyuu kan uffatu uffati suni alaabaa abbaa gadaa itti qaba. Kabaja qaba. Safuu qaba uffatumti sun. Amma garuu kan wal fakkaatu kan walii galaa ta'eera. Maaliif maal jechuun barbaada? Asiidii aadaan kuni mana barumsaa keenya keessatti maaliif gaafa dhufamee as bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffame manni barumsaa kuni seenaa Oromoo aadaa Oromoo handhuura magaalaa Finfinnee keessatti akka irra caalmaatti ol ka'utti yaadameeti. Amma garuu kun illee gadi bu'ee yeroo itti barataan keenya yeroo mooraa mana barumsaa keessa galu qofa afaan Oromootti dubbate gaafa gadi ba'u yeroo itti afaan Oromoon dubbanne yeroo itti afaan kan biraadhaan walii galaa deemutu jira. Dur garuu gaafa asii ba'ullee barataan akka inni afaan Oromoo dubbataa galu taasifama. Guyyaa hundumaa. Amma garuu kun evolushiniin sun dhaabateera adeemsi sun dhaabateera. Adeemsi sun dhaabatee jira. Kanaaf annaamsiin dhaamu yoo jiraate barattoota keenya kallattii maan asiin illee nu argan nu daawwatan illee mana barumsaa keessatti qofatu hin taane taaksii keessatti afaan Oromoo haasa'u. Baay'ee afaan Oromoon gaafa dubbatu baay'ee mi'aawu. Sitti tola. Sitti tola. Waa'ee jaalalaa gaafa afaan Oromootiin kaastu baay'ee bareeda. Waa'ee seenaa gaafa afaan Oromootiin kaastu baay'ee bareeda. Afaan keenya kun calaa afaanii bareedu jira jedhee yaadu. Maaliif loqodoo garaa garaa qabna waan ta'eef godinoota garaa garaa loqoda adda addaa waan qabnuufi afaan keenyaan mana barumsaa keenyatti akkuma ittiin baran gaafa baanee galullee mana keenyatti illee taaksii keessatti illee
konkolaataa garaagaraa keessatti utuu afaan Oromoo isaa deemnee Sirriidha. Dhimma afaanii kana irratti qophii tokko qabanis ammayyummaadha afaanii ofii dhiisanii afaan biraa haasa'uun isa dhu daawwattooti keenya asumaan torbeettaa nutti nu eeggatu. Dhimma afaanii sana irratti waa qopheeffadheera. Amma kan safuu irratti nuti safuun achitti cabee asitti cabeen waan nutti fakkaate hamma yaada keenya hayyuu keenya irraas barachaa daawwattoota keenya biraan ga'aa turreera. Daawwattoota keenya biraan ga'aa turreera akka isaan waan dhumaan jedhan carraa isaan ilaannee sagantaa keenya immoo goolamna yeroon keenya tokkee waan ta'eef. Galatoomii gaazexessaa koo amma waa tokko dubbate obboleessi koo abbaatuyyuu hojjetata malee namni siin hojjetu. Dhugaadhaaf ana gaazexessaan koo kuni na beeka. Xiqqoo siin arga. Uffata aadaa Oromoo innaa namni hin uffanne innaa inni uffatee magaala kana keessa hin deemne lammaa keetanan lafto irra ka'een boolee keessa baheen lukaan maganaanyaa keessa baheen piyaasa keessa baheen deebi'ee gala. Ija barbaade naa laala abbaan barbaade dhiigaa boo abbaan barbaade inni na arge haa gammadu inni keenya immoo inni na arge lapheessaa dibbee rukuta. Innaa maaliif seetee kana eenyuun dadhabbina kana kan godhe keenyuma barsiisotun keenya. Maaliif sagantaa sana gubbaatti qabanii barsiisadha miti akkuma warra agriikaalcharii baratanii deebi'anii dabballee ta'anii biyya keenya beelessanii dheebessanii balaan gammoojjii akka biyya rukutu taasisan barsiisonni seeqa kana gootan ta'ee kana nutti muun keetiyyuu gaariidha. Maaliif jabaattanii caccabdanii waan keessan barsiisudha cabsitee barsiisudha malee namni si dhufee barsiisu hin jiru. Kana qabadhatu hoomworkii kan anatu wayii godhe dhaggeeffadhu. Dr. Geediyoon Timootewoos har'a ministeerri haqaa kuni sarchii hojjechaa jira waa'ee seeraa irratti garchi ajaa kana falmaa ture. Amma maal godhanii waa'ee seeraa kana irratti innaa seera dubbatan maali nuti sirna jigee kufee kaane qabnaa kan keenya barii akka keessan kitaaba fuula qulqulluu fi kitaaba quraanaa kana dhufanii sobee waan adda addaa yakka adda addaa raawwatee yoo barbaade ajjeesee yoo barbaade waan barbaade yakka raawwatee dhufee kakatee ba'a kan keenya irratti kakaan hin jiru. Nu sirna qulqulluu qabna. Namichi yakka raawwatee miti karaa abbootii gadaatiin kan raawwatu abbaa alangaa kan mataa isaa danda'e qaba. Abbootii gadaatiin manni murtii nuuf haa banamu. Kuni nuuf eeyyamamu jedhe. Naarkatti didee kanan falme ji'a ajaa'ibuutu. Haa galatoomu Dr. Geediyoon Timootewoos waan sana keessa galchee har'a mana murtii aadaa Oromoo jedhanii har'a banameera wanti sun. Maaliif isaa tamma jettuufan siin jedhe. Isayyuu mana murtii aadaa Oromoo jechuun qabani maal gochuu qabu mana murtii abbootii gadaa jechuu qabu. Aadaan aadaadha kan. Aadaan mataasaa waan danda'e waan qabuuf akka Oromoon achi hin baaneef. Kanaaf amma maal gochuu qabna Finfinnee keessatti kan cimee hojjetume. Finfinnee qaama sadaffaa yookaan qaama biraa dhufee nu gargaaru eeguun qabna. Maatti si gargaara. Jabaattee hojjetattee asii achi deemsisuu qabda malee anama mucaa kootti tokko kun kanan baase sitti magaarsite isaan kun maalan jedheen Finfinneen jedheen tokkoon siinqeen jedheen akkana jalaalleen jijjiirra dafeetanan waraqaa dhalootummaa baase. Kun egaa maasiite nu warraa ka'a isinii jabaattanii hojjechuudha. Barsiisonni gahee isaa fudhatee har'a dhaloota isaa kan hiftuu godhee cabsee achitti hin deemne taanaan egaa ofumaafuu fuuldura godhe akka sangaa midhaan innaa dha'u fuuldura naannee akka sangoonni midhaan daftee dhooftee irraan baanii kan godhu taanaani kun rakkoodha jechaadha. Haadha ga'anii kanuma irraa fudhatanii waan isaanii kana hojjechuu baannaan Finfinnee keessatti nam'anii ani Oromoodha jechuun hin ta'u. Kanaaf gahee koof gahee keeti jechuudha. Gahee keeti kun. Qaamatti jettu hin qabdu ofuma hojii manaa kee hojjedhuudha. Egaa kabajamoo daawwattoota TV qubee kun qubee poodikaastiidha. Irraa barachaa itti bohaaraa keessatti of ilaalaa ittiinis of taajabaa bakka hanqina keenyaas bakka hanqina keessaniis ilaaltanii badii keenyas fudhannee ceephoo buufachuuf jirra. Kana booda atis isaanis waan baay'ee nu gorsu waraabbii kana booda teenya waan baay'ee haasofna gadi isin hin dhiisu. Iddoon itti safuu cabsee iddoo itti safuu cabsine hin sirreeffannee asumaan waadaa galleera. Mana keessan teessanii kan ilaaltan maatiin barattoonni xinnaa guddaan jaarsa jaartiin waa'ee safuu yaada yoo qabaattan waan nuun jettan yoo qabaattan toora bilbilaa asirratti argamuun nu qunnamuu dandeessu. Qophii kana kan isiniin qopheessaa ture kan isin biraan gahaa ture ani obsaa kennesaati. Jabeessaa Sarreessaa akkasumas nama guddaa nama kabajuuf nama jaalladhu hayyuu Adaanee Dirribaati. Torbee qophii biraan walitti deebina
ammasitti qophiiwwan TV qubee biroon itti fufuu nagaatti.